Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Haati kiyya lubbuun jirtuun Waaqi isiin kadhataa turte sun kunoo warra kana fakkaatu kunoo naaf kenne jedhee sammuu kiyyatti fudhadhe. Gammachuu guddaa argadhe. Kana waggaa 2 keessa tureen booda ammas seexanni deebisee gammachuu kiyya kana diige. Chanduuf warri isaa konkolaataan osoo deemaa jiranuu konkolaataa biraa biyyee diimaa ba'atee deemaa jiru waliin walitti bu'anii yoosuma battalumatti hundi isaanii du'an. Hojii sukkanneessaa kana gaafa dhaga'u dhaabachuu dadhabee kufe. Gadda kana immoo isinuu caalaatti bakka kiyya buutanii naaf yaaduu dandeessan. Sirna awwaalcha isaaniitiin booda gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee ifi jiraachisuuf immoo hojii askarummaa hojjechuu jalqabe. Hojii dadhabsiisaa ta'e humna kiyyaa olii namoota gurguddaa waliin hojjechuu jalqabe. Ollaa kiyyatti namichi tokko bakka hojii isaatti guyyaatti saantima 50 yookaan shilingii naaf kaffalaa na hojjechiisuuf na qaxare. Bakka qonnaa sanirratti immoo gaaffiiwwan kanneen akka an deebisuuf fuula natti gurraachessee na gaafate. Jalqaba lafa abbaa kiyyaa akka itti mul'isu yookaan akka itti agarsiisu. Lammaffaa lafa kanarraa akka kennuuf. Sadaffaaf isa dhumaa immoo hojii ashkarummaa mana isaatti hojjedheen booda mindaan kiyya saantima 50 sunillee hafee irbaata qofaa mana isaatii nyaachuu akka ta'e natti hime. Anillee gaaffii namichaa sana hin morme hin ta'u jedheen. Achiin duba bosonaa yookaan baddaa san keessatti akka na ajjeesu natti dhaadatee anillee guddoo sodaadhee gargaarsa gaafatiisaaf iyyaa fiiguu jalqabe. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. An garuu jalaa miliqee osoo fiiguu boolla tokko keessa seene. Boolla san keessatti tasa marri yookaan margi na dhokse. Baay'ee na barbaade garuu na arguu hin dandeenye. Achiin booda abdii kutatee deeme. Anillee deemuu isaa mirkaneeffadheen booda boollicha keessaa ba'ee karaa biraatiin gara naannoo mana jireenya kiyyaa lafa abbaa kiyyaatti deebi'e.
dhimma kanallee maanguddoota biyyaatti himadhe. Garuu yeroo baay'ee ijoollee abbaaf haadha hin qabneef gargaarsi barbaachisaan hin godhamuuf tureeyyuu anillee akkuma san gargaarsa jaarsolii yookaan maanguddootarraa osoo hin argatin hafe. Wanni kun immoo keessa kiyyatti mufiif jibba addaa uume. Maafi na jibban? Maafi akka abbaaf haadha hin qabne adoo beekanu na gargaaruu didan? Keessi kiyya aariif mufii addaatiin guutame. Jireenyi kiyyas rakkinnaan guutame. Kanaan booda tasafaa jireenya kiyya gaargalaan guutame kanaaf fala argachuufaa danda'a jedhee gara waldaa kiristaanaa naannoo kiyya jirtu takka deemee miseensa guutuu waldichaa ta'e. Miseensonni waldaa sanii tokko tokko na beekan turani, garuu na gargaaruu hin barbaanne. Kanarra akka xiyyeeffannaa gootan kanan barbaadu miseensa waldaa kanaa kan ta'e Gooftaa Yesuusitti osoo hin amanin gargaarsa argachuu qofaaf jedheeti. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal akka ta'e iyyuu hin beeku ture. Har'aa kanallee jireenya akkasii keessa kan jirtanuuf miseensa waldaa kiristaanaa taatanii garuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan osoo hin dhugeeffatin jirtanuuf an ergaa isiniif qaba. Sagaleen Waaqayyoo akkuma ergaa Phexros 1:5 irratti barraa'etti inni yookaan Yesuus Gooftaan waa'ee keessaniif in yaadaatii waan isin rakkisu hundumaa isarratti gatadhaa, isarratti buufadhaa, isatti immoo dhugeeffadhaa, Gooftaaf fayyisaa keessan tolfadhaa jedhee jaalalaan ergaa kana isiniif dabarsa. Karaaf dhugaanii jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni. Cakaas sobaaf dhugaa ilaalee taadda baasi booriin gaabbitaa jireenya irratti hin qoosin si waamaa jira kottu garaa Yesuusi booriin gaabbitaa jireenya irratti hin qoosinati si waamaa jira kottu garaa Yesuusi biyya lafaan tuutuun sobde dansaa fakkaatti. Arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroonnatu maale gowwaan ta'ini yaada gaarii siif qaba kee taphaanii biyya lafaan tuutuun sobde dansaa fakkaatti arda nagaa fakkaate boori diina sitaati qaroonnatu maale gowwaan ta'ini yaada dansaa siif qaba kee taphaanii karaaf dhugaanii jiruu fi jireenya karaan gara jireenya deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni karaan gara jannataa deemanuuni Yesuus qofatti dhugeeffatuuni. Nami isaatti dhugeeffate marti jireenya baraka qabatuufi maale akka namni tokko hin banneef tarsee kennee waaqilma fi du'aafi
arsee kanneen waaqil mafiidoo Silef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkatiin kennaanne haalli sittammatulle murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaarra beennaman baay'eesi silef gatiin baheera maafi waan kana yaanne fooniif lubbuu fayyisa maaf harkatiin kennaanne haalli sittammatulle Murteessi yeroodhaani guyyaan fayyinaarra beennaman baay'eesi kootu garasaa kootu. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Anti kan isin waliin ture Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 0913 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1 daqiiqaa 45 haga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.